أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ummata والناس. ibsii suuraan gartee egaa suuratun naasiin gaa eeysa buute jechuun isiidhaa khilaafallee qabaatu. Khilaafni isii keessatti makka buute moo madiina buute moo jechuu keessatti khilaafaatu jira. Abdullah ibn Abbas faan unzila bimakkaa suuraan naasiitu makka buutee jira. Warri madaniyyuu sunuma jira sun khilaafni akkuma jiru ta'ee suuraan tun gaa ayata jaha gaa isiini sittu ayaatiin isiin ayata jaha je. Kana gaa rabbiin suuraan tuni mu'awwazatayni keessa lakkaa'amti. Suuraa ittiin maganfatu haalaan waa hunda maganfatuu qabdu suuraa jabduudha jechuudha. Suuraan tun suuraa jabduudha. Suuraa mu'awwazataa tajaan qul a'uudhu birabbi naasii fi qul a'uudhu birabbil falaqii fi kun suuraaleen akkanaa kun suuraa hedduu barbaachisaadhaati. Qul wallahu ahadillee attuma idaanee kun egaa kan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam siirii isa godhamtellee sababaa kanaatiin irraa hiikamtee qul wallahu ahad qul a'uudhu birabbil falaq qul a'uudhu birabbin naas suuraalee sadeen kanaan rasuulli keenya siirii faranjichi yahudaa qaalichi yahudaadhaa labiid ilma acasam kajaamu siirii itti godhee rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam ifillee wallaalanii hanga waan dalage hin dalahin jiru takkatti waan hin dalagin dalage hamma jiru takka irra ga'ee Jibriilii fi Mikaa'il samirraa dhufanii Jibriil bakka mataa rasuulaa taa'ee Mikaa'il bakka miilaa taa'ee Mikaa'il Jibriil gaafatee maal ta'e gurbaan kuni je'ee Mikaa'il hogguu gaafatu Jibriil gurbaa falfala itti godhan siirii itti godhanii xunqaa'itu gurbaa siirii itti godhee jennaani gurbaan sun eenyu jennaan labiid ilma acasamii jeen Jibriiltu himeef jechuudha Mikaa'iliif. Akka rasuulli dhaga'uu bira ta'anii haasawanii maal keessatti kana keessatti godhe filaa fi gagaa fi waan adda addaa kana gartee walitti Jibriillee Jibriil bukkee wantoota akkanaa wal keessatti awwaaleef jennaan eela zarwaan takka eela arwaan hajaam madiinaa keessa. Haaya akkasitti rasuulli keenya hogguu jarri bira taa'ee walitti himu kun gaafatee Mikaa'ilni gaafataa Jibriil deebisaa kennaafi bakkatti awwaalamte siirii sana. Hamana isaa jalalleen ta'in eela madiinaa keessa jiru ganda arwaan takkaa'u ganda zarwaan kamaaf fi riwaayat Bukhari. Achi gartee egaa wanni sun achitti awwaalamee fi qaalichi badaan sana achitti awwaalee fi rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam suuraalee kana hogguu dawaa ta'uu sii dhaga'u maali dawaan isaa maali jennaan Mikaa'iltu gaafate dawaan isaa qul wallahu ahad qul a'uudhu birabbil falaq qul a'uudhu birabbin naasii je'ee himeef rasuulli hanganumatti qaxab je'ee yaadatee suuraa kana gartee duraanuu suuraan buutee jirti waan ta'eef akkasitti gartee egaa qara'ee hogguu qara'u akka waan marfeen achitti gartee egaa Jibriil bukkee keessa hulluuchisan sun
marfeen sun qaama kiyya keessa luqqaateeti jee eela san dhaqee siirii sanillee arkee ciree balleessee jechuudha. Suuraan darajaa guddaa qabdi suuraaleen kun jechuudha. قل جي يا محمد أعوذ نيم مغم فدتكاه ننتي فما برب الناس ربي المنما أومين يواهو المنما أوميت قطقون قدس ربي يجوم مربوب إسا علمنا ما قبروا ربي علمنا ما قبروا نمني مخلوقني هندي إسا قبروا حقا قرأتي ربي سني ربي سنين تيفما مالك الناس تكاو ملك الناس يتوس مالك التيس قراتين نجرتي ملك التيس نجرتي ملك الناس انفتها ilmaan namaa kan ta'e amrii ilma namaa hunda harkaa qabaataa kan ta'e ilma namaa dhuunfatee ka jiru jechuudha. Mootii ilma namaa takkaa'uu dhuunfataa ilma namaa. Haayya kun egaa amma malikinnaasiin atfu bayaanin ji'a bihi عطف بياناتي لبيان أن ربوبيته سبحانه ليست كربوبية سائر الملاك ربي وجوجا فكين ربي وجوجا رب ما نساء رب ما كمخلوقات مت فكين نما تكون ربها من رب هذا المتاع يجتزن الدنيا ربي مشاخنا اي من رب هذا الجمل جنة دبت الدنيا من رب هذا الجمل اين أبان قال خنا من رب هذا الشار من رب هذا البيت أبان من خنا يجتم رب من مخلوق الرد بنسون أبا يجتم رب من أمو ربي مخلوق الرا أدى رب ما وأومي لفخاو خنا تنما أومي لفخاو دندو أبو ما تته ومجرد أباته يسوع ربي نمو وانسان أومي لفخاي أومي قبيس خناف ربي يجتونغا تيكو نما خقود دسني عماران جتشورا مالك الناس تكاو مالك الناس هندور فتا فتا المنا ما خنته إله الناس ملي جبر ما المنا ما خنته جبر ما المنا ما خإلمنا ما إسا جبرو خنمني إسا جبرون حقته عطف بيان كنيز كالذي قبله لبيان أن ربوبيته وملكه قد انضم إليهما المعبودية المؤسسة على الألوهية كان رب ما قفوا دون تهين إلهي نما خنته إلهي يجون كن توحيد ألوهية خجان سني رب الناس يجون توحيد ربوبية ما خيسا قلت رب ما رسوني أمورا رب ما هو جن مخلوقني هندي أمانة فكين يف وقلاء الرا خافرتوني رب أن يسمي رب سيجا خوني أمو توحيد خيسا إسان انجلت توحيد خيسا إسان انجلت رب بيخون أن يسمي أن يدتشي بكيد ربي القرآن خيسا تسيقون أميجان سن رب ما بيخون إله الناس كن توحيد ألوهي ما خيسا قلاهي إله الناس برما المنا ما خنته خغبرون دلق أما أكاسيج خغبرون إسا دلق أماتي إسا مالي واني تكالي غبرون حقامت غبرما المنا ما سنين مغم فد ربي المنا ما أومي ربي تيغا المنا ما دنفت سنين مغم فد إسانين تيفما
rabbiin sunuu gabbaramaa ilma namaa kata'e saniinin tiifama takkaa'u isaanii maganfadhaa min sharril waswaasii hamtuu shayxaana waswaasaa tahee waa'uu hasaasaa tahee sanirraa hin maganfadhaa al khannaasi boodatti aansaa kata'e duubatti hambisaa ilma namaa duubatti hambisu. Khannaas jechuun hiikkaa haasawa arabaa keessatti khannaas jechuun boodatti hambisaa fi takkaa'uu dhokataa. Dhokataa hogguu jennu zaahira hogguu laaltu isan gartu. Shayxaana waswaasaa kan hin gartu. Kanamaa qofa ni garta malee. Hajinni isan hin gartu waswaasaadha. Takkaa'uu dhokataa jennaan jedhu. Boodatti aansaa shayxaana watti hambisaa waa'uu duubatti hambisaa kan ta'e takkaa'uu dhokataa kan ta'e. Alladhi inni sunuu jeeyyaa yuwaswisu jechuun gartee gaafasaasu jeeyyaa fi suduuri naasi qoma namaa keessatti haasaasu jee qoma namaa keessaa takkaa'uu haasaasu. Waswaasaani nama kana gartee gadaachee jannata isa dhorkuudhaaf ilma namaa kana jannata dhorkee karaa azaabaa oofuudhaaf itti waswaasa hamtuu adda addaa waan adda addaa dura qaba. Akkasii jedhe. Khannaas jechuun hiikkaan isaa kasiirul khanasi je wawwa ta'akhiir booda aansuudha. Yuqaalu khanasa yakhnisu idaa ta'akhara. Hogguu ilma namaa booda aanse takkaahu hogguu dhokate. Akkanaa jenna je. Maanaa dhokatuutti warri fassare khannaas jechuun maanaa dhokatinsaatiin fassaruun akkuma falaa uqsimu bil khunnasi suuraa takwiir. Suuraa takwiir ayata 15 keessatti falaa uqsimu bil khunnasi. Khunnasiin achii sun urjii dhokattuu taateen kakadha jechuudha. Logaa arabaa keessatti khunnas jechuun dhokatinsarrattis ni dubbatame jechuudhatti aanni sun ragaadha. Falaa uqsimu bil khunnasi hogguu bakka sanatti yaa'anii nujuuma liqfaa'ihaa ba'ada zuhurihaa dhokatuu isiitiif khunnas jedhanii. Shayxaanatti aansaa ta'akhiira irraa fuunee boodatti aansaa booda nama hambisaa kheyrirraa duubatti kan nama hambisu jechuudha. Kana shayxaana sanirraa hin maganfadhaa jechuudha. Inni sunuu hawaswaasu yoo haasaasu fi suduurin naasi jechuun gartee qoma namaa keessatti hawaswaasu jeeyyaa. Minal jinnati inni sunuu jinnirraa kan tahee fi wannaasi ilma namarraa kan tahe. Akkuma شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض لغرور شيطاني نماتيس نماني وسواس أكمس وسواس إنسان سخيسة تيات فيروس ستاتيتي أكنا ما وجي ولينجل سيقوليسي برادين نما فاهمته نما سخاسي أبلو كنا سنجا فاجي لكيته فردي خيسي برادين وقوسي برادين دبين ساسو تيكو متى خيسي تيفتي wanni naanjee kun dhugaa dheetteeti bineensa garagaltee namarraa hara biraa garagaltee aartee waan biraa taate jechuudha. Kanaafuu hamaadha kanamaa kunis jechuudha. Haaya jinnii fi insirraa kan tahe shayxaanni sunuu jinnii fi insirraa kan tahe
Jinnii dura buusee maa dubbate jennaan jinniitu dura uumamee jedha. Zaahirri kun tartiiba illee kennuu baatu ammoo akka hadiisaa fi quraana keessa ragaaleen adda addaa jirtutti ha dura uumamte jinnoota. Jinnoonni bara dheeraa lafa tanarra turan jedhan duuba dhiinsii dura warra bara dheeraati. Warra hedduu yeroo haasawu umriin isaaniillee dhedheertuudha. Lafa tanarra turanii ummata tonkolii yaaduu guddatu hedduu. Isaan keessaayis warri amane numa jira. Warri amane akkuma namni jannata arkatu isaanis jannata arkatan. Warri kafre akkuma namni kafre gartee azaaba seenutti isaanis azaaba seenan haalaan ammoo isaan ummata babbadoodha. Ibliis irraa fakkeenyaaf yoo fudhanne baddaa abbaa keenya Aadamii fi haadha teenya Haawa jannata irraa baasuudhaaf sababa ta'e Ibliis. Inni immoo hortee jinnootaa keessa jira. Ibliis jechuun hangafa jinnootaatii miti. Jinni jechuun hangafni isaanii jaan. Jaan. وخلق الجنة من مارج من نار رجان كنا خنا وخلق الجنة من مارج من نار أكما أبان إلمان نما أنقفني آدم تهدي أبان جنوتاتيس جان جاما مكان ساي إبليس أمو هرتو متنا خيسة رفه إبليس بدان سا هرتو مجان إلمان مجان كان خيسة رفه وللرا هران أكما إلمان نما تو هران كانت جني وللرا هرتي gosa qabdi, qabiilaa qabdi, akkasii jechuudha. Jinni hin jirtu jette. Yoo kaatee amma jinnii wanni jedhan hin jirtu jette hafartee jirta mas. Odoo jinni ni jirti lafa jirtu qurana keessatti haasawamaa jirtu. Hadiisa keessatti jinniin bakka meeqatti haasawamaa turte jinni wanni jedhan hin jirtu jette amma hafartee jechuudha. Namni uumadarreen hafruu danda'a. Amma jinniin hin jirtu jette uumaa rabbiirraa. Jinni wanni jedhan kijibaa jennaan hanga kaafira taate akkasii ummata tokko makhluuqa isaanis wanni sodaattuufis hin jiru irraa baaraga namni keenya hogguu jinni jedhani jara faaja akkamatti maqaallee dubbatu sodatee jara ja'a kanaafuu wanni irraa baaragan hin jirtu jechuudha asumatti isin dhaabnaa وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته